deebi'anima warri waraabbattanii dhugumatti warri ergasii waan arginu jalaa waraabdanii geessanii maxxansitanu waraaba ammas waan intala kanaa jechuudha. Maqaan keenya inni obboleettii ko. Hawwii eenyuuti? Hawwii Umar. Gaafadhu murii sulaata. Abbaan kee meerri? Dhiisa bannaatu. Abbaan kee baabaan meerri? Baabeen fookii. Fookii dhagee? Bareeda. Amma yaa hawaasa keenya maal si barbaachisa akkamitti barbaachisa waa biraa geessoo galee mucaan anas xiqqoo mataana tutti. Wanni siinaa sooftu waan jabaadha laphee keessan si cabsuun barbaadu waan ta'eef mucaan kun haadha sin qabdu abbaa sin qabdu bara 2017 akka carraa ta'e abbaanis daa'ima ji'a lamaa utuu dhandhama abbummaa hin argin mucaan kun daa'ima ji'a lamaa taate akkasitti abbaa si dhabdee jirti. Sheer godhaa piliis. Geemii waan hin taane sheer godhaa oltu nu jala. Sheer naa godhaa hadha. Kunu akkasitti daa'ima ji'a lamaa ililliin qaamaan beetti nama kana. Ji'a lamatti dhiisee irraa gara ganda akiraa deeme du'ee jechuudha abbaan biyyuma kana keessatti. San booda haati bakka abbaas bakka haadhaas buutee mucaa kana haala kanaan bashannansiiftee wallaahi haati haadha eenyuufu haala kanaan bashannansiiftee guddisaa turte. Haa ta'u malee gaafa guyyaan ga'u qobattii si gattee haatis gadda guyyaa 10 dura ganda akiraa nu jalaa deemte. Kanaaf obboleetti wanni kana olii laphee nama cabsu jira yoo jette kijibaadhaati. Mucaan kun kophaa si jirti amma. Firan qabdu, maatiin qabdu, haadhaaf abbaan gatanii du'an biyya kanatti dhalattee shaahadaa biyya kanaatiin jirti. Namoonni waraqaa fixaafii jiru koreen jechuudha. Latti kennanii rabbii jedhee namni gargaaruu barbaade haa gargaaruu jedhani. Kanaaf obboleettii koo hundi keessan namni 1,300 kun sheer godhaa. Mucaa kana wanni nu gochuu dandeenyu haadha ta'uufii dandeenyu abbaa ta'uufii dandeenyu waa tokkoyyuu wanti nu ta'uufii dandeenyu hin jiru gargaaruu malee. Kanaaf obboleettii keenya ilillii haadha hiyyeessaa galatoomi yeroo hunda wanni dhufe ani hubattee akkaawuntii siinuu kennitee lallee akkasumas akkaawuntii kaan nu kennitee warra Ameerikaatii qopheessitee jirti ammas mucaa gargaarsuudha. Wanni gaarii ta'e immoo ililliin qabatamaan beetti maatii kana. Qaamaan qabatamaan hadhaa Ameerikaa jirti qabatamaan qaamaan beetti. Kanaaf wanni nu daa'ima calluma jennee finne itti kadhannuuf hin jiru sobaan jechuudha dhugaadha. Soba siin itti finnee hin beeknu rabbumaa jennee biraa dhaabannu. Gargaarsi karaa lamaan tokko warri biyya alaa jirtanu nu gurmaatii walitti nuu qabaa rabbii jedhaati daa'ima keessan ilaalaa. Utuu ana ta'e sadha biyya duniyaarraa deemee boru yookiin aslii yookiin abbaa ta'etu daa'ima kootti kadhataa jechuudha. Utuu isin ta'es akkasuma jechuudha. Kanaaf kana ilaallee hundi keenya iyyuu bakka jirru walitti himnee wal kakaafnee waan mucaa kanaa male taasisuu qabnaa jechuudha. Keessattuu warri ilmoo qabdan amaanaa keessan du'aa gargaaraa osoo hin taane du'aa gargaarsisaa. Du'aati waan qabdan ilmoo keessan irraa afaan ilmoo keessan irraa fuudhaati kennaa fixaa miti kanan jedhaa jiru. Akka taatan taate akkuma kaleessa baratame akkuma dheengadda baratame. Nama sadi qobaatti erguurra nama sadi 4-5 warri Jarman warri Ingilizii namni keenya bakki inni dhibeen jiru warri biyya Faranjii biliis keessattuu rabbumaa jennee nama 5-6 taanee walitti qabannee yoo isin barbaadan tokko akkaawuntii biyyaatu banamee jira maquma Mahammad Jaarraatiin nama beekamaadha nama sheekaatii nama haqa namaa barbaadu miti yeroo jarri lubbuun jiran illee gargaaraa ture saahiba abbaati akkaawuntii biyyaa irratti galchuu yookaan immoo asitti ergitanii jennaan bifa viidiyootiin qabatamaan daa'imaaf isa biratti geessinee itti kennuudha jechuudha. Karaa lamatuudha kanas. Inni as jira waan ta'eef. Kanaaf nam tokko waa dalaa galuu keessan barbaadu jalatti dhuftanii 5,000 6,000 obboleesso wanna fe'aabu kijibaan dhuftee birrii 1,000 5,000 hin jedhin. Amma dandeesse gargaari. Amma dandeesse qofa waan bor galchuu dandeessu waan iftaan galchuu dandeessu. Kanaan achi 10,000 kennettee 15,000 kennettee haqqii yatiimaa waa tokko wanti haqqii yatiimaa olii hin jiru namni tokko nama tokko waadaa yoo gale haqqiidha silumayyuu kun immoo yatiima kana waadaa galtee kana hin gargaarre gootee kaatee bor calliftee gargaarsa sakaanii ciifta taanaan wallaahi biyya duniyaattis biyya akiraattis gaafatamta akkasii an xumureera warri hin beekne yoo jiraate hin beeksifnaa viidiyoo kana waraabaati geeffadhaa meemee maxxansaa isiniin jedha
amma gargaarsaatti eegalla akkaawuntii warri biyya arabaa jettanu akkaawuntii Itoophiyaa irratti galchituufi. Warri biyya arabaa akkaawuntii Itoophiyaa irratti warri biyya faranjii immoo kunoo akkuma ilillii kana namni Ingilizii keessa jiru Ingilizii keessaa walitti nuufa qabu namni Awustiraaliyaa jiru ayyee deebiseen si galcha. Xumurreeqa. Xumurreerraa namoonni giiftaroota hundatti sheernu godha. Rabbi ammaa giiftara jalaa godhu giiftara jechuun kennaa jechuudha. Warra